عليكم ورحمة الله وبركاته الشما أركفوني وروني مسلمة بقى عيد جيسن تقبل الله منا ومنكم ربي نورا حق إبالو إسيني جاء أبولي وانكيا هرنا إجتي جوجل ولا ما إسيني قبل إف جوجل كوني يروسي كيسا قلتانو نغغا بامتي نوتي أشكتي ولا ما إسين أغرسيدا توقفا kan bilbilli keenya guutuuf achirratti wanti nu search goonu walitti qabamaa jira wanni adda addaa ishee walitti qabamaa jira keessa galeen isin agarsiisa inni lammataa immoo wanni nuti guyyaa search goonu bakka tokkotti walitti qabamaa jira namni gizee dhaqee argee dafeeti waan kana waan nuti dalagaa turre bas tunun gaafatiin beekuu danda'a waan kana ilaalte kan jedhu hundumaa wajjin ilaalla tarii warroonni gaafii qabdanu gaafii gaafataa turtan kana keessaa argachuutu mala viidiyoo kana keessaa warri addisi taatan kunu akkaati viidiyoo keenya keessa deemtaniiti ilaaltanii akka gaafiin keessan waan inni barabsiise dabarfadhe akkas hin gaafannee fi addisi yoo jiraattan subscribe godhaa bell iPhone kanarra kaadhaa yallaa megara barumsaa isin dabarsa jalqaba irratti Google Chrome keessa galtanii Google Chrome keessatti hundaa'u isin agarsiisame Google Chrome keessa galtaniiti waggaa akkanatti isinii fide gaara tuqaa sadii kana tuttanii sana booda asirratti bakka story kanatti fakkeenyaaf bakka asirratti nuti wanni nuti search goonu cufti isaatti walitti qabamaa jira kanaafuu eddutti kan akkas gadi quxunnaa gizeen xunnee kuno wanti nuti search goonu wanni nuti YouTube irratti search goone kuno cufti isaa YouTube tokkoffaa asirratti YouTube nu saaxila nu beeka waan isaa nu beeka waan nuti hojjetaaru nu beeka kuno akkuma argaa jirtan kana annan dhoske malee waan search godhu arginaa en dhoske malee akkuma argaa jirtan kana waan ilaale YouTube Google irratti jechuudha waan Google search godhe guyyaa ilaalaa kun cufti nu jechuudha ifasiniif ta'e kana ofirraa balleeytan dirqama waan kana ofirraa balleessuu qabdan garuu waan takka asirratti sunu bachiisa yoo hunda balleessuun feene tani yoo achi search godhen argadhu jettani kuno XR jirtu kun ilaa ammaa fakkeenya tokko balleessuu ni dandeessani yoo immoo al tokkotti irraa xirrigi irraa fixuu barbaadan kuno garoolii kana barreeffamuu bakki kaleer jettu jirti isii yoo kana xuxxanii asirratti isinii baa isin gara gadi kana xuxxanii irraa xirrigi gootani maaliif ana amma waan in search godhe bakka tokkotti walitti qabamee jiruuf isa maqaa isaa kana ilaalee keetan isa irraa gubuu barbaadetan yeroo hedduu gubee isin agarsiisaara inni lammataa ammas tuqaa sadii xuxxanii siitingii kana xuxxanii siitingii gadi kana xuxxanii tiyyoo obboleewwan kiyya isiniif galaara miti akkas ol harkiftanii set siitingii seettu kana jirti accessibility kana miti bakka siitingii jettu kana akkanatti seentanii gadi waggaa akkanatti seentan akkeessaallee waan hedduun isin agarsiisa har'a sanaafi miti waan ta'e jennaan akkas ol harkiftaniiti kunoo iddoo daataa yookaan iddoo sarara sadii kan dhiifama obboleewwan kiyya asirratti gaa obboleewwan kiyya kunoo sarara sadii kan argattanii nama natti irra wal dhiifama kunoo iddoo anamma kameeraa cufeetan diqqatta ofirraa gubee ka'ee amma isin sarara sadii kan keessa waggaa kana galtanii keessan isiniif fida keessan wanna isin barreeffama liinkii waan adda addaa isiniif fida kanaafuu isin immoo kaleer daataa jettu jirti gama jalee isin maxuxxanii olirra keessanii bakka tokkotti irraa xarragi godhama anamma gubee keenya isin agarsiisa waan ta'e jennaan ni jira akkeessa jechuudha kanaafuu siitingii kana keessaa yeroo biraan itti deebi'ee isin agarsiisa waan adda addaa jira kana tokko isin agarsiisa bakka takkatti yoon isin agarsiise isinii galuu dhiisuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota Rio app siitingii kana keessaa waan hedduun isin agarsiisa kanarratti ofirraa cuftanii bilbilli keessan raahaa argachuu danda'a baay'ee inni ittaanu kana lamaan qofa garuu isa kana hin dagatina abadan isi kana ofirraa gubuu hin dagatina yoo maal ta'e kuno bakka kaleer daataa gootanii kaatanii gubdeen wanni isin Google irratti search gootan isin turaa bada yoo bilbila keessan namatti hin kennin immoo garuu dhiisuu dandeessani gubuu dhiisuu dandeessani iccitii kana Googleen isin beekanii namni isin beekaa yoo bilbila keessa hirkaa fuudhe kun garuu waan fokkataadha kanaafuu of eeggannaa guddaa godhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya galatooma